jalqabadde mootii mootowwanii haaliqa faarfadde ergamaa isaarrattis rahmata buufadde aalii fi sahabaa taabiyat taanfadde assalaamu alaikum jechuun jalqabadde assalaamu alaikum jechuun jalqabadde warraa dhageeffaddaa dhaamsaan qaba'anii dhaamsa xiqqaan qabaanarraa ni qeebaltanii daqiiquma sadii yoo guddatte shanii qalbii as deebisaa dhiiraan dhalaadhaanii narraa dhageeffaddaa mee isin hundini narraa dhageeffaddaa mee isin hundini amantii islaamaa rabbiin jaalatanii amantii hundaa olii isii taasisanii badhaasa guddaadha rabbiin nuuf kennanii alhamdulillahi galata rahmaani takbiirtaadha garuu natti qusatanii moofatara hin nyaanne tanaaf ibsanii abbaa takka takbiirtaadha shaashaan hin gootanii Allahu akbar namuu haa jaallannu markaza keenya ashaabul kaaf barachuu nama barachuu hin jaalanne garaan booqee isa haa didichuu aamin jaaqabe amma achi dabarre gama bohaartitti maali yoo jallees haa yerootti waan namuu beeku haala qilleensaati takkumaa fi lama waliin ilaallaati na dhagee amartii xiqquma haasoonaati na dhagee amartii xiqquma haasoonaati aman wayin dubbachuuf deemaa wayin aartani kana aari yoo jiraates hin dhageeffatinaati yaadalaa muslimaa ergaan siif ergaa mi'ooytuudha isiin hin qabdu dangaggaa callisuun danda'u ijaa waana argaa yoo itti dubbatan lamaan jetti mirga yoo natti dubbattan ni argattan waagaa jetteeti namaa leetti haate qaafi fiigaa isii haaka tolchu rabbiin numa argaa Allahu akbar ati ta'uffattu ijaaba tolchite seeraa heera isaa hunda irraa eege ati suftii qaama keessatti haratte nuti gargarallee ijaa fi qalbii teenya haraam irraa eege nuti gargarallee ijaa fi qalbii teenya haraam irraa eege Allahu akbar takkaatu jira ta'e isin hin ta'in ofti isii fi himaate akkas hin ta'in ofti isii fi himaate akkas hin ta'in uffanni isii bira dabaree bar nama darara huccuu haphiidhaan deemti bar kararra wanni isiin dibattus maqaan isaa paawudara fuula ifaddeessitee qolooka daara dhalaan zamana ammaa hundi isii jinni tokkumaa fi lamatanii nakke'anii dhalaa nagee qabdu abbaa lama jaalanii dhalaan nagee qabdu abbaa lama jaalanii Allahu akbar warraattumaan beekaa yeroo duraanii fuula isii diimaa yoo ni filattanii miila isii yoo laaltaman gurraachoomminii kirra kirara fuulaa fi miilini kirra kirara fuulaa fi miilini Allahu akbar chapstick diiminni waan biraa fakkaatti hidhii diimeessiti akka booyyeedhaatti beetnaabeetii fi balaaqalaan fuula hin balleessiti paawudara dibattee bashoo daaraa seente fakkaatti paawudara dibattee bashoo daaraa seente fakkaatti takka takkaa jira kanatti aareeti ani sinin baanu fuulan guurinaati dubartiin islaamaa waan akkasiin gootu anuu ragaan bahaati Allahu akbar Allahu akbar dubartiin islaamaa waan akkasiin gootu anuu ragaan bahaati obsirreessaa isin warri shamarranii karaa rabbiin jawunnamuu qabultanii rabbiin isin haa qajeelchu hunduma keessanii aamin magachuumee maaliif diddanii aamin 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 shamarran qofaa miti khadhiiraa daranii jimmataa galaanii guyyuma isaaniiti guyyaa lamaa kana dubbiin danda'anii gaafa tokkodhu deebisaa isaanii abarraan tuqeen barjuma isaanii Allahu akbar harkaan fayyaa oolaa guduruu keessaa qofee surra gabbuu saasani'aa baalleessaa waldeeffadhu qofee meeyaa obbaleessaa yooni fi gazattee oolaa isa haaka tolchi yoo jedhamtaa isaa seeneetu gubata jahannamii keessaa seeneetu gubata jahannamii keessaa siyaaraadhaas bakkaa bitatee balkeessaa salaatayyaa gatu unilmi abaarsaa karaamata rodorkeessu kunuu fakkeessaa karaamata rodorkeessu kunuu fakkeessaa ustaata keenya qaalii baganuuf dhuftanii ustaa isaanitti qabu aabii osoon hin maraanne qollee fi nagabii Allahu akbar walaatti dhufu jira itti maramuuf dhufu jira ustaa dubbata Allahu akbar Allahu akbar walaatti maramata Allahu akbar Allahu akbar ولكمان درى أستاذ عبد النبي يا ربي نعمتي جزاك الله تعالى كرو منا إفقدرني كرو منا إفقدرني الله أكبر أستاذ هي تعالي أستاذ ماما بيتشا ما أعرف مرني تكنا إليشا Dalam Nabi Ali ustadota kali bakapana mafani asinu barsisani galatoma nuti isinin jannani galatoma nuti isinin jannani amma safan iskandari fi adam tawhida fi aqida isan barsisani tawhida fi aqida isan barsisani Allahu akbar
amma gama dhuma achi tarkaanfachaa xiqqaa guddaa keenya nagee dhaammachaa addaan baay'ee namuu garaan islah jecha addaan baay'ee namuu garaan islah jecha walaleen kiyyaa irraa fasira raawwatti dhiifama naaf godhaa dogongora kooti yoo na baruu barbaadanii sani maqaan kooti na beekanii sa'a obbolowwan kooti kan nan beene yoo jiraate siifi nimaa rakkoo tokko hin qabuuti nuwaaz nagii fi daamaachumaan bariiti qoosaan kootaatuu barna gaafeeluti. Bifaanis gurraacha waadii maadaa miti dhaabbinaanis dheeraadhaa wagawaagaa miti maashaallah jaamee takka natti ufaati. Maashaallah. Anas baanaa sanuu bakka qabatanii warra lafa illee guutuun hin beekama qaalii waliif jannaa isaa ugaa gabbaatanii.